Waliin keessa nagaayyuu har'iti wixata waxabajjiin 22 bara 2020 ansoraa halakeeti. Itoophiyaa tammallee nam 131 irratti vaayirasii koronaa argan 98 Finfinnee keessa. Itoophiyaatti hagammaatti nam 75 dhukkub kanaan lubbuu dhabe. Ijoolleen Oromoo biyya alaa jiraatan naannoo isaanii Qellama Wallaggaatti namni keessa baqatee fi rakkate birri miliyoona 1 taatu tolti gurredhan. Ameerikaatti namni hiriir ba'e lubbuun gurraachaa bilaashaa miti jecha warra nam gurraachi bitatee garboomfachaa ba'a jedhe. Sodduu isaanii bubuqqisaa caccabsaa ibiddi taane vaayirasiin koronaa illee dabalaa deemuu jira. Oduu jaalannee nutti hima. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessatti qorannaa laaboraatoorii namoota 3,238 irratti sa'aatilee darban 24 keessatti gaggeeffameen 131 vaayirasii koronaan qabamuun beekamee jira. Isaan kunis dhiira 94 fi dubartoota 37 yoo ta'an 98 Finfinneerraa, 16 Oromiyaarraa, 4 bulchiinsa Somaaleerraa, 3 bulchiinsa Afaararraa, 3 Direedawaarraa, 3 ummatoota gama Kibbaarraa, 2 Gaambeellaarraa, 1 naannoo Amaaraarraa, kan biraa tokko immoo Tigraayirraa, lammiin biyya alaa immoo tokko jiraachuun ibsameera. Waliigalaan hanga har'aatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman 4,663 ta'uu fi kanneen Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaan du'an 75 ga'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti gabaaseera. Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa baatii ebila darbe weerara vaayirasii koronaa kan ilaaleen baaftee turte namoota adda baasanii kaa'uu fi yoo du'an akka itti awwaalaman keessa deebitee ilaaltee jirti. Akka kanaanis namoota biyya alaarraa Itoophiyaa seenan torban tokko qofaaf akka adda baafamanii kaa'aman ibsameera. Kana malees namoonni biyya alaarraa Itoophiyaa seenan waraqaa ragaa hakimaa kan dhukkuba COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuu qabu. Namoonni vaayirasii koronaan qabamanii garuu akka hamaatti hin dhukkubsan hospitaala akka seenaniif hin dirqisiifaman jedhameera. Akka seera keessa deebi'amee ilaalamee ba'e kanaatti dhukkubsattoonni mana guddaa qabu taanaan adda baafamuudhaan achuma mana isaanii keessatti yaalamuu akka danda'an ibsameera. Itoophiyaa keessatti qorannaa dhukkuba COVID-19 gaggeessuun kan jalqabame amajjii 29 bara 2012 kaasee yoo ta'u, laaboraatooriin bulchiinsa naannolee keessatti argaman hundumaa keessatti hanga waxabajjii 14 bara 2012 qorannaan 216,328 gaggeeffamee jira jedhameera. Kunis namoota vaayirasii koronaan qabaman adda baasuuf kan gaggeeffame qorannaa moolikular jedhamu ta'uunis beekameera. Qaama namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf humni inni qabu yookaan aantibadii jedhaman ilaaluuf waxabajjii 15 hanga adoolessa 7 bara 2012 Itoophiyaa keessatti qorannaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Qaama namaa keessatti wanni humna dhukkuba ittisu aantibadii jedhamu kun oomishamuun umrii, haala nyaata nyaatanii, dawaalee namni sun fudhatu, jabina dhukkubaa fi kanneen biroo irratti hirkataa jedhamuusaa Eedan Garramoo gabaasteetti. Dhukkuba COVID-19 Itoophiyaa keessatti dhiibbaa gama diinagdeef hawaasummaan kan geessisaa jiru yoo ta'u, gama industirii miidiyaanis akkasuma dhiibbaa geessisaa akka jiru ta'uun ibsameera. Beeksisoonni adda addaa kan silaa miidiyaaf galii argamsiisan xiqqaachaa deemuun dhaabbatoonni sabaa himaa kanneen Itoophiyaa keessaa dilaala silaa argachuu qaban 100 keessaa harka 60 dhabsiisee jira. Kanaaf jecha mindaa hojjetoota isaanii baasuu kan dadhaban akkasumas hangi tokko kan cufaman ta'uun ibsameera. Kanaafis jecha mootummaan deeggarsa maallaqaa akka godhuuf yaada dhiyeessuuf ka jiran ta'uu Simmany Yeqoyyee gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan Waashintan DC uggura sababaa vaayirasii koronaaf keesse suuta laaffisaa kan jirtu yoo ta'u, daldaltoonni hangi tokko jiraattota naannootiif turistoota daawwannaaf dhufaniif banamuu jalqabanii jiru. Iddoowwan daawwannaa beekamoon duraan jiraattota naannoo fi turistootaan guutuu turan amma garuu akkas miti. Namoonni hangi tokko isaaniyyuu of eeggannoo guddaan ta'uun ibsameera. Kantiibaan yookaan bulchituun
Washington DC Muriel Bowser akka jedhanitti magaalattiin uggura laaffisuu kan sadarkaa lammaffaaf qophaa'aa jirti. Kunis namoonni 50 walitti qabamuu danda'u ka jedhu yoo ta'u suuqilee, manneen nyaataa, bakki amantii kanneen biroon 100 keessaa harki 50 banamuuf jiru. Waggaa 25 har'aa baatii waxabajjii keessa dawaan farra HIV/AIDS inni jalqabaa namaaf kennamuu kan itti jalqabame ta'uun ibsameera. Dawaan argame sun dawaalee kanneen biroo arguuf akkasumas lubbuu nama hedduu du'arraa oolchuuf ka gargaare yoo ta'u faca'ina vaayirasii HIV har'ayyuu ittisaa jira jedhameera. Waggootii dheeraaf mootummaan United States vaayirasii HIV ittisuuf yaaliin godhe hoogganaa ka turan Dr. Anthony Fauci dawaan argame kun jireenya namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii jijjiireeraa jedhu. Sababiinsaas dawaa yeroo duraaf bu'aa guddaa argamsiise waan tureef jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 1 caalaan akkasumas addunyaa irratti uummanni miliyoona 37 caalaan vaayirasii HIV waliin ka jiraatan ta'uun ibsameera. Oduu xumuraa erga baatii 3 as yeroo duraaf duula filadhaa Pireezidaant Tiraamp gaggeessan irratti lakkoofsi namoota argamanii xiqqaatee jira. Kanaafis Tiraamp miidiyaalee oduu sobaa kanneen ittiin jedhan komatan. Sababiinsaas gabaasaa sodaachisaa kan vaayirasii koronaa dhiyeessuun akkasumas hiriirri mormii gaggeeffamee akka namoonni hin argamne gochuus maluu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Tulsaa Oklahoomaa keessatti istaadiyeemiin nama 19,000 qabatu sanbata darbe galgala walakkaarraa xiqqoo caalaatu namootaan guutamee ture. Kunis duula filadhaa Pireezidaant Tiraamp gaggeessan deeggaruuf ture. Pireezidaant Tiraamp garuu torban darbe namoonni miliyoona 1 argamuuf galmeeffamaniiru jechuun dubbatanii turan. Garee duula Tiraamp irraa akka dubbatametti namni 12,000 meeshaa sakatta'aa keessa darbuun seenuu isaanii beeknaa jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Soodduu pireezidaantota warri durii nama gurraachi garboomfatee bitatee moonaatti galfate itti gaafatamtoota waraana gurraachi garboomfamuu malee jedhaniitiin lolanii warra gamoom cufaan nama garboomfatan soodduu isaanii qaqaarisaa mataarraa bobuqqisaa ibiddatti naqaniitiin waan hedduutti tolchan. Ameerikaan torbaan kana keessa Kaleeb guyyaa dheengaddaallee umakka akka keessa ooltee bulte. Lubbuun nama gurraacha Ameerikaa bilaashaa mitii jedhanii hiriirii torbaan 3 duratti jalqaban kaanilleettum jiran. Pireezidaanti Tiraamp Kalee dorgommii filannootiif lafuwaan jabduun qaabatan Tulsaa Oklahoomaa dhaqe. Vaayirasiin koronaalleen godina Ameerikaa hedduu keessatti mul'achuu jira. Jireenyi Ameerikaa fuula durii gurrisee waan deebiin fakkaata. Dorgommii filannoo pireezidaantummaa Doonaald Tiraampiin jalqabne oduu Ken Faragwaan nu ergeen. Namkum hedduu waan inni jiru caqasuuf muka diidaa Bank of Oklahoma Center magaalaa Tulsaatti waltee adur dhaabatetti vaayirasiin koronaa dabaluu jira jedhe mirkaneesse Pireezidaant Tiraamp. When you do testing to that extent, you're going to find more people. Yoo dhibu kana qabaachuuf dhibaachuusaa nama hedduu irra qoratanii nama hedduu irratti hin argita nama hedduu irratti argiti jedhe. Nami gadi yaa'uu fedhaaf akkam babba'a. Jiraan manneen barnootaallee hababbannuu jedhe Pireezidaant Tiraamp. Let's open the schools, please. Open. Vaayirasiin koronaa dabala deema. Namillee waan poolisiin nam tolchuu jirtuu fi tolcha baatee dallaneetiin nama bifaan jibbuu malle jecha hiriiratti jira. Soodduu garboomfataa bubuqqisee cacaccabse matarraa bubuuse. Fuula hedduutu akkan arguu jirra dhaga'uu jirrallee akka caasaan poolisii Ameerikaatiin to'atan wayyaa'ullee gaafachuu jiran. Seneetarii Saawus Kaarolaayinaa paartii Rippaabilikaan Tom Scott caasa kan jijjiiruu fi akka federaalaattu horiin dabalamuu malee. If you want officers to be trained effectively, you have Akka jedhe leenjii dansaa argatu fedhan akka dansaa leenjisuu malan waan isaan ittiin hojjetan dansaallee kennuufi malan wanni sadarkaa federaalaatti ta'uu male kanaa jedha. Tana taanaan dhaabbileen nagaa biyyaa eeganilleen tana qabaataniitiin seeraan hojjetaniidha. Paartiin lamaanuu Demokiraatii fi Rippaabilikaanilleen caasaa warra Ameerikaa nagaa eeguu kan wayyeessuuf hojiitti jiran. Tanuma keessa kitaabii gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa ka duri John Bolton gad ba'e. John Bolton waan gaaf bulchiinsi Tiraamp waliin hojjete jedhe argi jedhirratti barreesse. Mata dureen kitaabisa The Room Where It Happened. Godin yookaan golonni sun keessatti taate jedhetti waan bulchiinsi Tiraamp ta'ee jedhe yookaan ammoo argee jedhe barreesse. Boltoniin kunin anumatti hojii dhiisee jedha. Pireezidaant Tiraamp ammoo Bolton matmaraa daalliraatu tanaaf hojii irra buusanii jedheetiin waan akka karra dubbachaa ba'e. Kitaabi kunin waan bulchiinsi Tiraamp fakkaatuuf waan bar sun keessatti godsuun yookaan ammoo man sun keessatti hojjetan jedhanitti irra barreeffama. Nigel Shinwald USA'tti Ambassador UK ka duriiti. But I think that
that lack of touch, that lack of sensibility. Akkan sautti namni itti buudhabamuun qalbii dhabuun herrega dhabiiti John Bolton dubbattana waan inni warri jecha George Floyd jedhee baay'ee hin jedhee fi akka deebiitti kennan irraayyuu kan argita jedhetti waan bulchiinsi Trump dubbate. Gorsaan bulchiinsi President Trump Peter Navarro ammoo waan John Bolton kitaaba irraa barreesse kan irratti akkana jedha. He got fired because he did not obey the chain of command because ajaja gubbaa gadi fudhachuu didee yennaan gussan. Herregi isaa akka addunyaan itti buluu malte irratti ka pirezidaantiitii waliyyuu hin fakkaatu. Sa'aatii kana kitaaba barreesse seera bulchiinsa cufaayyuu cabse. Kitaaba kanaan ammoo horii guddaa argataa jedha. Mana murtiitti irraa didi malee dameen haqaa Ameerikaa kitaaba kun dhossaa mootummaa qabaa jedheetiin akka inni gadi hin baane silaa falata. Ammoo hin taaneef John Bolton tokkummaa mootummoota ambaasaaddara Ameerikaa 25 gorsaa pirezidaantii Tiraamp fi bulchiinsi gara garaa keessa nama hojjechaa baay'e. Fulbaan bara 2019 hojii irra bu'e. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa kaabaatii fi Awurooppaa jiraatan naannoo isaanii qellem Wallaggaa uummata Dambidollootti baqate hiyyeessaa fi hiyyeetti achi jiranillee gargaaruu fi birrii miliyoona 1 dhiyaatti wal guurradan. Horii kanaan boqqoolloo, zayitii fi mi'a qulqullina akka ittiin bitan tujubeen namni dubbise. Godinni qellem Wallaggaa erga waggoota dhiyootii as godinaalee dhiyaa Wallaggaa sababa nageenyaan kan ka'e uummati rakkoo hamaaf saaxilamee jiru keessaati. Yeroo ammaa sababa nageenyaaf rakkoolee fakkaataniin kan ka'e uummanni hedduun aanaalee godina qellem Wallaggaa jiran irraa gara Dambidollootti dhiyeessanii jiru. Kanneen magaalattii keessa jiran namoota harka qalleeyyii dabalatee walumaa gala godinicha keessaa uummata 9,000 heddummaatutu gargaarsa eeggataa jira. Lammiin lammii fa'aa dhaqqabu jechuudhaan maallaqi walitti qabamillee gamas dhaqqabeera. Kanneen gargaarsi argame namoota barbaachisuuf akka dhaqqabu qindeessan keessaa tokko pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayeeti. Gargaarsa kana eenyu akka gumaache eenyuuf akka oolus nuuf ibsaniiru. Gargaarsi kun kan kennamu yookaan immoo dhimmi taargeetii godhatee qophaa'ee fi namoota beela'anii jiran dhukkuba kanaanis wal qabatee rakkoo nageenyaatiinis wal qabatee aanolee garaagaraarraa gara magaalaa Dambidollootti dhufaniif akkasumas walumaa gala godinicha keessatti jechuudha. Gargaarsa kun kan walitti qabamaa jiru. Gargaarsa kanas walitti qabu namoota jaallattootaaf dhalattoota godina qellem Wallaggaa keessaa bahanii biyya hambaa jiran gargaarsi kun achirraa kan argamedha jechuudha. Gargaarsa argame kun immoo midhaan nyaataaf zayitas dabalatee wantoota saanitarii yookaan qulqullinaaf fayyadan walumaa gala bituudhaan gargaarsa kana gara sanatti qindeessinee dabarsuu qophii xumurree jira jechuudha. Qindoomina kana keessatti immoo bulchiinsi godinichaa akkasumas kantiiboti magaalaallee qindoominaan gargaarsa kana walitti qabamaa ture jechuudha. Kana qindeessinee guyyaa kibxata dhufu dabarsinee namoota barbaadaman kanaaf ittiin ga'uuf qophii xumurree jira jechuudha. Lakkoobsi namoota deeggarsa fedhan kanneen naannoo Dambidolloo jiranii hagam akka ta'eef gargaarsa hammamee akka ergamellee Dr. Lataa gaafadheen ture. Egaan tilmaamaan namooti kun yeroo darbees kan daataa harka keenya jiru hawaasummaarraa arganneen walumaa gala namoota gara 9,000tti siqan ta'uu danda'u akka godinichaatti yoo ilaalle. Haa ta'utii garuu gargaarsa kanas gulantaa 1-2 jennee kennuudhaaf qophiirra jiru waan ta'eef inni kun marsaa isa duraati jechuudha. Marsaan jalqabaa kun Dambidolloo keessa kan jiraniifidha jechuudha. Yeroo Dambidolloo keessa kan jiran jennu immoo namoota Dambidolloo yookaan immoo magaalaa kana keessa jiran qofa otoo hin taane kan nuti Anfilloo akkasumas Ashiirraa dhufan dabalatee magaalota garaagaraarraa rakkoo garaatiin baqatanii gara magaalaa Dambidolloo kan dhufan akkasumas dhukkuba kanaan hojii dhabanii haadholii maatii guddisuu dadhaban akkasumas rakkattoota baay'ee riskii guddaa keessa jiraniidhaaf jechuudha. Kunis tilmaamaan 3,000tti tilmaamamaa jechuudha. Dr. Lataan gargaarsa kana bulchiinsi magaalaaf kan godinaa quba qabaachuu tuqanii Finfinneedhaa qabee kanneen afooshaa dhalattootaaf jaallattoota qellem ta'an keessa jiran waliin ta'uudhaan gargaarsi kun bakka yaadame akka inni dhaqqabu irratti hojjetameera jedhanii dhumarrattis dhalattoota qellem Wallaggaa biyyoota hambaarraa deeggarsa kana ergan galateeffachuudhaan gara fuula duraattis lammiif birmachuun kun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Namoonni rakkoof saaxilaman kun eessarraa gara magaalaa Dambidolloo akka dhufaniif sababaan gamasitti dhiyeessuu maaliif akka ta'e kantiibaa magaalaa Dambidolloo obbo Iyyaasuu Qana'aa gaafadheera.
Magaalaan Dambidolloo teessoo godinaati. Haa ta'u iyyuu malee magaalaa Dambidolloo keessa aanolee adda addaarraa dhufaniiti kan isaanii magaalaa Dambidolloo keessa jiraatanii. Isaaniin immoo deeggarsa barbaadamu warra qalleeyyiin bal'inaanis akka magaalaa keenyaatti hin jiru. Keessattuu dhibee COVID-19 wajjin wal qabatee harka qalleessaa gargaaruu irratti akka magaalaa keenyaatti hojii hojjetamaa jira. Kan magaalaa keenya keessa qubattoota jedhamanii qubatanii jiran fiiksi ta'anii adda ba'anii kan hin jiran garuu akka magaalaa keenyaatti iddoo adda addaarraa gara magaalaatti kan dhufanii galan hin mul'atu. Rakkoo nageenyaatti wajjiniin wal qabatee baadiyaa keessaa baqatanii gara magaalaatti mana kireeffatanii kan galan hin jiru. Isaan qofa osoo hin taane namoonni rakkoo qaban mataan isaaniiyyuu magaalaa keessa dhokachuudhaaf yerootti gara magaalaa dhufanis hin jira. Rakkoo yeroo jettan? Rakkoo yeroo jennu rakkoo nageenyaa jechaadha. Amma yeroo ammaa kana riphee lolaan bosona keessa taa'ee raawwatee baadiyaa keessas deddeebi'uudhaan uummatarraa rakkoo bal'aa kan ga'aa jiran jiru. Isaaniin baqachuudhaan dhaabbiin mootummaa yeroo gadi ba'ee tarkaanfiidhaaf itti adeemu yeroo isaan itti uummatii sodaarraa kan ka'e gara magaalaatti kan dhufan jiru jechaadha. Kanneen rakkoof saaxilaman kana deeggaruuf gargaarsi biyya alaarraa magaalaa keessan dhaqqabuullee quba qabaachuu keessan dhageenyee jirra obbo Iyyaasu. Kana addatti kan qopheessee deeggarsa kana nuungaa jiran jaallattootaa fi dhalattoota godina Qellem Wallaggaa biyya hambaa jiraataa jiranii achi ta'anii birrii walitti qabanii raawwatanii ittiin nuungaa jedhanii karaa namaatiin nuungaa jiraniin galchata isaanitti kennan ittiin ga'uuf bifa kanaan jechaadha kan irratti hojjetaa jirru gama isaaniitiin nu qaqqaben jechuudha gargaarsi kun. Dhumarratti ergaan qabdan yoo jiraate? Dhumarratti ergaan qabu kanan naamu tokkoffaa jaallattoota godina Qellem Wallaggaa fi dhalattoota godina keenyaa biyya hambaas jiranii biyya keessaas jiranii harka qalleeyyii akka godina keenyaatti jiran gargaaruu irratti namni hundi dirqama lammaasaa hojiin kun hojii tola ooltummaati. Kaffaltiin qabu tola nuuf oolu sababa ta'eef waan nu godhaniif galateeffachaa ammallee deeggarsa barbaachisuun akka nu bukkee dhaabbatanii maqaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo gaafachuun barbaada. Biyya hambaa keessaa deeggarsi kun walitti qabamee hatattamaan uummata rakkoof saaxilame kana dhaqqabuuf waamicha gochuun qindeessitoota deeggarsa kana walitti qaban keessaa tokko ka ta'an obbo Dabalaa Miijanaa as Yuunaayitid Isteetsi Kolombos Ohaayoo irraa gargaarsa kana walitti qabuuf maaltu isin kakaase jechuun gaaffiin dhiyeesseef akkas jechuun deebisan. Kaka'umsisaa yeroo gabaabaa duraan yaadattu yoo ta'e namoonni naannoo Qellem Wallaggaa keessa jiraatanii odeeffannoorraa adda ba'anii turanii intarneetii fi silkiin naannoo sanaa hin hojjetu ture. Yeroo sana keessa dhalattoonni Qellem Wallaggaa kana keessaa ba'an maal gochuu nurra jira odeeffannoo waa'ee dhukkuba hamaa biyya keessa deemaa jiru dhufee jiru kana uummata keenya bira akkamiin qaqqabsiisuu dandeenyaa jennee hiriyootni walitti dhidhiyoon mari'achuu jalqabanii ijoolleen EOPirraas akkuma kana itti fufne akkasittiinitu jalqaba mana kitaabee yookaan Facebook groupii uumne achirratti awarenessii wal ilaanne uummata keenya kana odeeffannoo qaqqabsiisuufis ta'e waan biraa bukkee darbinee gargaaruufi yoo qarshii walitti qabu eegalle wayyaa kan jedhuuni qarshii walitti funaanu eegalle ergasii gaafa caamsaa keessa Apriilii gara 18 walgahii guddaatu waamame. Walgahiin kuni keedaa kan jedhamu dhaabbata miti mootummaa yookaan non-profit organization waa'ee dhimma Qellem kana ilaalchisee barumsa irratti fookasii kan godhee hojjetu Minisootaa irraati walgahii waame. Namoonni Qellem Wallaggaatti dhalatan 200 ol irratti argamanii achirraa kaanee komitee dhaabbanne. Komiteen kun egaa qarshii walitti qabee dhimma COVID kana ilaalchisee uummata keenya qaqqabuudhaaf karoora baafatee ture jechuudha. Gargaarsa hagamii walitti qabdanii hamma ammaatti? Qarshiin kun egaa karaa adda addaa walitti qabame akkuma nuyi jenne namoota dhuunfaatiin eegalameetu booda keessaa gaafa walgahii godhanne caamsaa akkuma sila jedhe keedaag nu waame booda keedaag weebsaayitii ijaarratee qaba. www.kedag.org achirrattitu qarshii walitti funaanu eegalle jechuudha.
qarshiin duraan dhuunfaadhaan duratti ala birattillee gara 7,500 walitti qabeen ture namoonni dhuunfaan akkasuma walitti qaqqabaa turani. Haa ta'u egaa walumaa galatti qarshii gara $35,000 walitti qabne dhalattoota Qellem Wallaggaa irraa jechuudha. Kana keessaati harka 80 irratti waliigallee harka qalleeyyii namoota ta'an minaadhumti muraasi nama rakkataniiru jedhaman isaaniin iskiriinii godhamanii warra ba'anii isaaniif qaqqabuuf murteessinee biyyatti afoosha dhalattootaaf jaallattoota Qellem Wallaggaa kan jedhu isaanii wajjin wal agarreetu waliin dubbannee komitee dhaabbannee itti adeemaa turre waan ta'eefi namootni achi keessaa ba'an eenyufaatu rakkatee jira kan jedhuu fi Dambidolloo Yuunivarsiitiin waliin haasofnee magaalaa keessaa namoota gurguddaa, paasteroota, abbootii amantaa, itti gaafatamoota afoosha gurguddaa magaalaa sana keessa jiranii irraa kan walitti qabame komitee ijaaran. Komiteen suni hojiinsaa namoota harka qalleeyyiidha jedhaman kana ganda isaanii keessatti, naannoo isaanii keessatti nama hundumaa waan beekaniif akka filanii qopheessuu yookaan iskiriinii godhanii qopheessuuf isaan gargaara ture. Akka kanattiin amma danda'ame akka bira dhaabbannu ta'e taasisuufitu akkanaan itti as geenye jechuudha. Keessummoota koo mara ibsa naa kennaniif hedduu galatoomsachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an Tuujubee Horaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qamara waliin Finfinnee faarsinee waan hafedha dabarra. Ya sirri bana, ya
Qamareen galateeffannaa raadiyoo VOA Afaan Oromoo Naayilsaatirraa VOA 24 fi meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Masriin akka pireezidaantiin isii Abdel Fattah al-Sisi jedhetti milishoota magaalaa Liibiyaa sirtee yookaan ammoo diida jeetti waraanaa Joofraa fudhatan hin eeyyamtuuf yookaan ammoo itti landeeftu. Edward Iraaniin nu erge. Namoonni itti Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi sanbata dabre kana raayyaa waraanaa biyyattiif haasawaa dhageessisaniin biyyi isaanii humnoota gosoota Liibiyaa dabalatee michoota waltaatota ishee wajjin waliigaluudhaan nageenya daangaa Liibiyaa waliin qabdu ka kiloomeetira 1,200 dheeratu ka tikfattu ta'uu hubachiisan. Itti dabaluudhaanis Masriin daangaa Liibiyaa kamittiyyuu ce'uudhaaf hawwii akka hin qabnee fi kaayyoon biyya isaanii nagaaf tasgabbiin akka Liibiyaa keessa jiraatu gargaaruu fi bitamtoonni waraanaaf shororkeessonni akka Masriin seenne ittisuu qofa ta'uu dubbatan El-Sisiin. Humnoonni mootummoota Liibiyaa wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru. الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود Humnoonni Liibiyaa keessatti wal diinoonfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waariinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiriippoolii maadheeffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhee humna qilleensaa Jufraa ka giddugala Liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamuun fudhattuu jedhan Al-Sisiin. Gama biraatiin immoo sanbatuma dabre kana dhaabbanni sabaahimaa yookaan miidiyaa ajajaa Liibiyaa gama bahaa Jeneraal Khaliifaa Haftariif baabsu yeroo humnoonni jeneraalichaa meeshaalee guutuun socho'an gara lafa mormituu isaaniitiin qabamee jiru sirtee gama lixaatti qajeelan agarsiisa ka jedhu viidiyoo tamsaasee jira. Kunutuma akkanatti jiru ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaraman muummichi ministeeraa Liibiyaa Fayez Al-Sarraj waa'ee marii araaraa tarii geggeessamuu maluu irratti pireezidaantii Aljeeriyaa Abdulmajid Taaboonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pireezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka Jeneraal Khaliifaa Haftarii baabsan Akuilaa Saala wajjin wal ga'anii turan. Akka qaamonni alaa dhimma Liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni Liigii Arabaa walga'ii hatattamaa waaman ka Masrii yaada dhiyeessitee turte hoogganicha Aljeeriyaa Fayez Al-Sarraj sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siiriyaa Syrian Observatory for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raamii Abdelrahiman Tarkiin bitamtoota humna waraanaa 1,500 ta'an akka Liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. Garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeeraa Aljeeriyaa Sarraj wajjin wal ga'anii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa Jeneraal Haftariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayif tokkummaan Imiratoota Arabaa immoo Sarraj akka Tarkii naannoo Meeditiraaniyaan gama bahaatii zayita boba'aa qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo Yuunaayitid Isteets waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa 1,000 fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Jufraa ka to'annaa Jeneraal Haftar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Faransaay Yuunaayitid Isteets waliin ta'uudhaan akka humnoonni Tarkii Liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase Edward Yeranian.